Kabaja kiyyaa quba kiyyaan hin balleessee. Seenaan kun umriin keessan waggaa 18 gadi kan ta'eetiif akka dhaggeeffattaniif gonkumaa hin eeyyamamu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee haga kutaa 7tti malee hin baranne. Kutaa 7 ergan gahee booda naannoo keenyatti dargaggoonni garaagaraa na fuudhuuf fedhii argisiisanii jennaan maatiin kiyya heerumtamoo biyya hambaa deemuu barbaaddaa akka obbolaa kee jedhanii na gaafatanii. Obboloonni koo lama na dursanii gara biyya hambaatti malanii turanii. Isaanis maallaqa hojjetaniin maatii kiyyaaf magaalattis baadiyyaattis mana bitanii jireenya gaarii maatii koo jiraachisuu jalqabaniiru. Maarree anis akka isaanii maatii kiyyaaf jireenya qananii kana caaltu nan godhaafi jedheen lakkisaa ani heerumuun barbaadu gara biyya hambaatti na ergaa jedheen gaafadheeni. Tole jedhanii maatiin koos magaalaa Finfinnee na geessuun paaspoortii naaf baasisanii piroosesiin kiyya naaf xumuramee gara biyya hambaatti umriin koo waggaa 16 yeroo guutuu imala koo raawwadhe. Maatiin kiyya waliigalaan ijoollee 9 dubartii 4 fi dhiira 5 qabu. Kana keessaa ani 6ffaa irratti dhaladha. Ana booddee dubartiin hin dhalanne. Maarree biyya hambaatti galeen hojjechuu jalqabe. Jalqabumaa manni na mudate haadha manaaf abbaa manaa reefuma wal fuudhanii abbaan manaan dargaggeessa qabeenya maatii isaarraa kennameefiin jireenya ajaa'ibaa magaala keessa nama jiraatudha. Haati manaan illee mucaa sooressaati. Hojjettoota taanee kan qacaramne ana waliin mana sana keessaa dubartoota 4dha. Hanguma hojii baraa dhufnetti bakki keenyi jijjiiramaa dhufa. Biyya hambaa deemeen waggaa 2 guutuu hojjechaa kan hin ture qulqullina irratti qofa. Gara nyaataatti ol darbeen hin beeku. Waggaa 2 booddee garuu hojii nyaataas bareen gara nyaataatti ol darbeen mana guddaa bakka haati manaaf abbaa manaa jiraatan jiraachuun jalqabe. Keessummaan akka ajaa'ibaatti mana sana dhufa. Hiriyoonni abbaa manaas hiriyoonni haadha manaas mana sana oolu. Isaan maraaf nyaataa dhugaatiin qopheessaa. Haalan ajajataniin hojjedheen isaan nyaachisaa. Maarree waggaa 2 booddee afaanis sirriitti bareen haadha manaaf abbaa manaa waliin wanta walii galuuf bakka tokko bashannanuufis ta'e ni imalu yoo ta'e namni yoo isaan barbaachise anaan mana keessaa na fudhatanii deemu. Baay'ees na jaallatu. Gaheen kiyya ifatti waan beekamuuf haati manaan wanta nyaattuuf wanta dhugduun ala kan hojjedhu har'a kana goota jettee wanti isheen ajajju hin jirtu. Darbeenuu warreen na dura dhufanis warreen na booddee dhufaniifis ajaja nan kenna. Maadaamii xiqqoo naan jechuu ni dandeessu. Maarreegaa yeroon kabaja warreen kaan irratti aangoo argachuu mana sana keessatti hin argadhu. Bakki bultii koollee bakka bultii hojjettootaa otoo hin taane mana guddaa yookiin immoo mana bal'aa keessadha. Manni bal'aa kun kan argamu gamoo sadarkaa 1ffaarradha. Manni ciisichaa haadha manaaf abbaa manaa immoo gamoo sadarkaa 2ffaarradha. Guyyaas ta'e halkan keessummaan mana sana waan dhufuuf keessummaa sana dafeen akkan keessummeessuuf ani mana bal'aa kana keessan ciisa. Dafeen wanta barbaachisu qixeesseen akkan qopheessuuf jechuudha. Maarreegaa haati manaaf abbaa manaa kuni wal fuudhanii haga waggaa 4tti dhala godhachuu fedhii isaaniitiin hin barbaanne. Ammayyummaan waan isaan qabeeruuf yeroo keenyatti fayyadamnaa. Dhalli yoo dhufe yeroo gaarii waliin hin argannu jedhanii haati manaaf abbaa manaa ni amanu. Baay'ees na waliin haasa'uu baatan yaada isaanii kana garuu sirriitti hin beekamu. Guyyaa tokko halkan dhufanii deemiitii bakka kana ciisinaan jechuun kutaa mana bal'aatti aanu keessaa gara kutaa tokkootti na erganii ofii mana bal'aa ibsaa aamsanii fiilmii garaagaraa daawwatu. Cufaadha wanta ta'eef waan isaan ilaalanis arguu hin danda'u. Yeroo tokko achuma bulanii ganama yeroon ka'u yookiin immoo balballi rukutamee banuuf mana koo keessaan bahu qullaa qulqulluu isaanii haadha manaaf abbaa manaa yeroo rafan yeroon argu nan qaba. Anis guyyaa tokko jarri kun maal ilaalaa bulti jedheen seenessa yookiin immoo history televizyinaa baneen yeroon ilaalu jechoota hin taanetu barreeffamee yookiin immoo seeneffamee achi jira. Banuuf yeroon tuqu faayil not exist jedha. Edaa wanti kuni filaash irra jiraayee jedheen wanta isaan ilaalan nan shakke. Haa ta'uutii garuu mata duree barreeffama isaan televizyinii irratti ilaalanii
moobaayila koorra galcheen intarneetirraan yeroon ilaalu fiilmii saalqunnamtiin argee. Yeroo jalqabaadhaaf dhaladheen waggaa 19tti fiilmii kana ija kootiin argee. Hanga kanaatti dhiirri na tuqees dhiiras tuqeen hin beeku. Cubbuun gara ilma namaatti kan dhufu tartiiba kana keessa darbuuni. Jalqaba ijaan ilaaluuni. Wanta ilaalan sammuudhaan yaaduuni. Wanta sammuudhaan yaadan immoo arraba ofiitiin dubbachuuni. Wanta arraba ofiitiin dubbatan immoo harka yookiin immoo qaama ofiitiin tuquuni. Wanta tuqan immoo irra deddeebi'anii tuttuquun cubbuu amala godhachuun ni danda'ama. Guyyaa jalqaban arge maali kun immoo jedheen maqaa Waaqaa waameen ofirraatii ifadhe. Haa ta'uutii garuu wanta ijji kiyya takka argite kana sammuun koo yaaduu dhiisuu hin dandeenye. Ammas irra deebisii bani ilaalii naan jechuu jalqabe. Guyyaa 2 guyyaa 3 akkas daddarbiseen moobaayila koorraa baneen sekendii 1 sekendii 2 ilaaleen deebisee cufaa. Sirrii akka hin taane keessumti kooyyuu hin natti hima. Haa ta'uutii garuu keessumti koo kuni deebisee akkan banuuf immoo na ajajaam. Wantin sekendii 1 yookiin immoo 2 bane yeroon ciisu yookiin immoo gara hirribaatti darbu ija koo dura deddeebi'uu jalqabe. Yeroon gadi jedhee ciisu miira foonummaa koo dadammaqsuu eegale. Bakka hin ciisutti eenyuyyuu sin argu banii ilaalii yaanni jedhu gara sammuu kootti darbatame. Harka koodhaan irra deddeebi'ee baniin cubbuu kana amala godhachaa jira mitiire. Wanta isaan halkan ilaalan histirii yookiin immoo seenessa televiizinii keessaa baneen hankoo irratti barbaadeen ilaaluun eegalee. Booddee irratti immoo filaashii mayyuu irratti dhiisanii naaf deemu yeroo jalqaban qofaa kiyya otoo hin taane dubartoota mana sana waliin hojjennu waliin fiilmiiwwan kanneen ilaaluu jalqabne. Baay'ee tokko ulfaataadha. Kanaan otoo jirru mucaan nu waliin hojjettu kan biyya Keeniyaadhaa dhufte erga dhuftee baatii 5 kan hin xumurre tokko kuni bar waan salphaadha kan kanaa olii siniif hin bananuun jettee toora intarneetirraa fiilmii saalqunnamtii hedduun keessatti baay'atu gurraachi adiin uummanni addunyaa guutuun biyya keenya dabalatee kan irratti hirmaatan nutti argisiistee nuuf bantee. Kanaan kunanaaf waan haaraadha malee isaan na waliin hojjetan tokkoofiyyuu waan haaraa miti. Haala ittiin miira ofii balleessuu danda'an meeshaa garaagaraa akka itti fayyadaman mucayyoon kun tokko lamaan nutti himte. Cubbuun guddaan sammuu keenya to'ate. Kanaan isaanirraa adda kan na godhu fiilmii kana wallaaluu kiyya qofa otoo hin taane dhiirallee beekuu dhiisuu kiyyadha. Tokko hinumaa heerumteetti ani kana akkanatti bifa kanaan yeroo hundaan fayyadamanuun jetti. Kanaan oduu kana gara sammuu kootti gurradheen galgala yeroon ciisu wanta dubbachaa oollu wanta guyyaarraan oolu halkan sammuun koorra deddeebisuun atis maal eegdaree raawwadhu naan jechuun na kakaasu jalqabe. Kanaan halkan tokko haati manaaf abbaan manaan akkanuma darbiitii kutaa maddii keessa ciisi yeroo naan jedhan waan isaan hojjetan waan hin beekuuf anis moobaayila koorraa dubartii quba harka ishee qaama saalaa ishee keessa gochuun fedhii ishee of fichisiistu fiilmiidhaan argeen akka isheetti shaakaluun jalqabe. Ifaa dhaamseen hanga fiilmiin suni dhumutti quba kiyyaan qaama kiyyan tuttuqee dhumarrattis miirri kiyya yeroo dhaabbatu harka koo yeroon baasu harki kiyya dhiiga duwwaadha. Baay'een na'ee hanga kanaa yeroon ta'u dhukkubbii hamma sharfeen irraan qabu. Dhukkubbiin xiqqoollee natti hin dhaga'amne. Yeroon of ilaalu bakki hin ciisu hundi dhiiga duwwaa ta'eera. Harka kiyyaan kabaja kiyyaa akkam balleessanaaf galee. Kabaja jechuun dubartiidhaaf maal akka ta'e hundumti keenyiyyuu ni beekna. Halkan kana maal ta'an biyya hambaa kana dhufuu koorra baadiyyaa biyya kootii heerumeen kabaja koodhaaniin jiraadheera ta'ee jedheen ofina baaree. Baay'ees natti dhaga'ameen hangam akkan xuraa'e hangama fokkan balleesse kaleessa dubbii akkanaallee kan hin jaallanne har'a maal keessa akkan seene natti dhaga'ameen. Eega sanarraatii kaasee waan akkanaa ilaaluus nan dhaabe. Hiriyoonni koo waliin hojjennu yeroo na gaafatan gonkumaa kanaan booddee hin ilaalu jedheen isaaniinis nan didee natti kolfuu haa ta'u jedheen sanaan ol garuu yoon kana ilaala ta'e moobaayila kanallee of harkaan cabsa jedheen ofiif waadaa galeen nan dhaabe. Gochaa akkanaa dhugumatti fedhii ofiitiin dhaabuun baay'ee ulfaataadha. Sababiin isaa immoo amala namatti ta'a. Yeroo gabaabaa keessatti hiriyaa ofii waggaa dheeraa waggaa meeqa kan waliin jiraanne nutti fakkaata. Haa ta'uutii garuu kana keessatti kan na gargaare Waaqayyodha.
isaaf galanni haa ta'u. Jireenyaan ittiin fufee waggaa 4 walakkaa erga hojjedhee booda maadaamiin kiyyaa ulfataa ta'e. Yeroo kanatti kanan booddee biyya galee boqochuun wanta natti ulfaatuuf akkan itti fufee mana kanan hojjedhu yoo barbaadde baatii 2 eeyyama naaf kenniitii biyya galeen deebi'aa jedheen gaafadhe. Yeroon kun isheedhaaf yeroo nan ishee barbaachisu ta'us haa ta'uutii garuu ammarra isa fuulduraa waan feeteef tole jettee na ergitee baatii 2 boqonnaa taa'een mindaa kollee otoo narraa addaan hin kutiin deebiseen ishee bira dhufeen jiraachuu jalqabe. Maadaamiin kiyyaa haadha 3 qabdi. Haadha 3 yeroon jedhu tokko kan ishee deesse, 2 immoo haadha manootaa abbaa isheeti. Akka keenyatti gayyaa kan jennu jechuudha. Ilaalchi Arabootaa gurraachotaaf qaban ni beektu mitiire. Nyaata nani hojjedhu dubartii ulfaaf dubartii deessuuf hin kennamu jechuun haadholiin ishee guyyaa dhufan isaantu golatti darbee isheef hojjeta. Kanaan nagaadhaan deesse. Gaa'ela dhaabbatanii waggaa 5 booda daa'ima deesse. Sanaan booddee haga waggaa 8tti waggaa waggaatiin ijoollee 3 deesse. Hamma isheen ijoollee 3 kana deessu hundatti ani biran ture. Hojjettu irra darbee akka obboleetti isheetti na ilaalti. Waa'ee jireenya koo boriis na gaafatti. Ijoollee 3 erga deessee booddee garuu gidduutti boqonnaan fudha jettee da'umsa dhaabde. Fedhii isheetiin kanaan booddee baay'ee hojjechuu barbaadda ta'e biyya galii boqonnaa fudhuu deebi'ii yoo siif ta'e jireenya keefillee kan siif ta'u nama qopheeffadhu naan jette. Anis tole jedheen waggaa 8ffaatti akkuma isheen daa'ima deesseen gara biyyaa galeen deebi'ee akkanuma baatii 2 boqodheen gara isheetti deebi'ee si'a kanallee hojii naaf hin hojjenne naan jette maallaqa yookiin immoo mindaa anarraatiin kutannee. Dubartiin biyya hambaa jirtu hojii mataa ishee waan jalqabdeettuuf gara biyyaatti deebitee milkeeffachuu kan feetu jalqaba irratti abbaa manaadha. Yeroo jalqabaarree gara biyyaatti hin deebi'u naman karaa toora sooshaal miidiyaa waliin hin haasa'u qaamaan argachuun kaayyoo koo jalqabaa ture. Haa ta'uutii garuu haala saalaaleen natti tolu didee. Anarra xiyyeeffannoonsaa maallaqa nani fidee dhufe irratti beektu mitiire. Dubartiin maallaqa qabaannan kan isheetiin olii malee kan isheetii gadiif badaa bakka hin qabdu. Maallaqaanuu miti hojjaamaaniyyuu dubartiin dhiira caaltee jennaan fedhiin isaaf isheen qabdu baay'ee xiqqoodha mitiire. Waama kamiiniyyuu dubartiin dhiira caaltee jennaan gaa'ilaaf hin filattu. Gaa'ilayyuu miti jaalalaafuu nan madaalu gita koo miti jettee tuffatti. Harka duwwaa kan jaallatu dhiiradha. Dubartiin qabaattis qabaachuu baattis ija isaatti toltee jennaan dhiirri ni jaallata. Dubartiin garuu akkana miti. Dhiiroof harkaa qabu harkisaa bareedu barbaaddi. Anaaf akkana natti ta'e nama harka koorraa eeguudha. Yeroo sanaaf jaalala qulqulluu naaf dhiyeessus haa ta'uutii garuu kan akkana isaatiin anarratti maraachuu bareedina koo eenyummaa koo otoo hin taane maallaqa koodha jedheen jala mureen qalbii kiyyattumeen isa argeen homaa tokko otoo waliin hin godhin gara maatiitti jaalalli keenya otoo hin goriin dhiiseen dhufee. Yeroon deebi'u obboloota keef kana gootee maatii keef kana gootee anaaf garuu homaa tokkoyyuu naaf hin goone yeroon naan jedhu siif immoo yeroo biyyaan baan dhaqqabu siif hin godha jedheen bilookkiin kenneefi. Waggaa 4 si'a lammaffaan hojjedhu keessatti obboloonni koo dubartootaa hunduu heerumanii. Hanga sanaatti maatiin koollee heeruminaan jedhanii yaada natti hin kaasne. Sanaan booddee garuu ati seerumii yaanni jedhu natti baay'achaa dhufe. Kanaan si'a lammaffaa yeroon galus akkanuma gama toora sooshaal miidiyaatiin jaalallee qabadheen anis jaalladhee innis na jaallatee qaamaan wal arguuf wal beellamnee deemeen qaamaan isa argeen ture. Haa ta'utii garuu maqaa isaatiin dubartiin hedduu akka dhahamtu hiriyoonni koo dubartootaa naannoo kiyya jiran natti himanii. Anis dhugaa kana qulqulleeffachuuf yeroon gaafadhu na amansiisuuf yaaluurra bifa olof qabuutiin atuu biyya Arabaatii dhuftaa Araba waliin akka garaa kee taateeti ani immoo haadha manaa koon si godha jedheen si kabajee si waamee eenyu waliinis yoo ta'e hanga ati ana waliin hin jirretti kuni maal si galchee wal jaallanne malee jaarsa ergeen qubeelaa hin hidhanne otoo irsan argiin siree yaabdee dubbii jedhan of hin gooneeyyii jedheenaaf deebisee lammata maqaa koo akkan kaasne jedheen biraa deemee. Aarii isaatu si'a 3ffaaf gara biyya hambaatti akkan imalu na taasise. Yaada kootiin waggaa baay'ee hojjedheera kanaan booddee nagahee biyya koon jiraadhaa kan jedhu nan qaban ture. Haa ta'utii garuu kunis naaf hin milkoofne. Deemeen
waggaa 2 dabaladhe. Turtii waggaa 2 si'a kanaatti eenyu waliin iyyuu serious ta'een hin haasofne. Kan na jaallatu baay'ee jira. Haa ta'utii garuu waggaa 10 biyya hambaa turuu koo maadaamiin kiyya na jaallachuu ishee haalli keessa jiraadhu baay'ee gaarii akka ta'e yoon biyya kana jiraadhe illee of danda'een baheen hojii jalqabu akka hin danda'u yeroon haasa'uudha. Fedhiin jaalalaa isaan keessaa mirgaam. Kan ammoo ani hin feeneem. Waggaa 10 maadaamii koo hojjedheen ijoollee 3 deessee ijoollee ishees guddiseefiin kanaan booddee garuu nagahaa biyya galeen hojii mataa koon hojjedhaa jedheen mindaa koo naafe irraa fudheen mindaa waggaa 2 dabalataan hodhu. Kan ammoo gatina waliin waggaa amma kana dabarsite dhamaate dhanaan jettee naaf kennitee gara biyya kootti hin galeem. Kana durallee maallaqa koo hagas mara hin balleessine. Biyya baatii tokko taa'een obboleessi kiyya injinaringii barateeru ni jira. Mana moobaayilii banadhu naan jedhee tole jedheen maallaqaan fideen magaalaa Finfinnee dhufeen mana moobaayilii banadhee isas toorokkuman qabsiifadheen. Kanaaf nama qacaratti mana nyaataa banadhu jechuun ammoo na gaafatee. Fedhiin kiyya mana moobaayilii banee hojjechuu miti mana nyaataa bareedaa banadhee hojjechuudha. Tole jedheen hanga humni koo danda'uun mana moobaayilii bareedaa maddiitti mana nyaataa baniin hojjechuu jalqabee. Biyya hambaatii dhufeen baatii 5 booddee mana nyaataa bareedaa ta'e tokkoo fi mana moobaayilii gosti moobaayilii hunduu keessa jiru qabadheen hojjechuu jalqabee. Ofumaa biyya hambaatti dhamaana malee edaa waanuma xiqqoo garaa jabaannee yoo bananne maallaqni edaa bakka hundaayyuu jira. Waggaa 10 kushinaa mana namaa keessa turuun koo baay'ee ittiin gaabbee. Manni moobaayilii guyyaatti qarshii 3,000 4,000 bu'aan dhabu. Manni nyaataas akkanumaa. Biyya hambaatti immoo baatiidhaan haga argamu ni beektu. Kanaafillee rabbiin galateeffadhee ittiin fufeem. Waggaa 2 hojii kanan hojjedheem. Umriin koo waggaa 28 guuteem. Maatiin koo maallaqa bartee heeruma jibbite kan jedhu maqaan irra kaa'anii. Ani garuu heeruma jibbeen miti. Turtii waggaa 2 kana keessatti illee yaalii guddaa godheera. Haa ta'utii garuu biyya hambaa turuun koo amma immoo asitti qabeenya godhachuun koo dhiibbaa guddaa narratti uumaa dhufeem. Sana keessaa garuu bu'aas ta'e miidhaa kan naaf qoode seenaa jireenya koo isinitti himaa. Mana nyaataa akkuma baneen hojjettoota mootummaa kan ta'an ijoollee biyya kiyyaa 2tu jira. Isaan lamaanuu yeroo hundaa mana kootii dhufanii fayyadamu. Inni tokko jaalallee qaba. Haa ta'utii garuu ana waliin ta'us ni barbaada. Inni tokko immoo jaalallee sin qabu. Haa ta'utii garuu qaceellootti gaa'ela barbaada. Dubartiin immoo aadaadhaan sin jaalladhe anis gaa'elan barbaada jettee gaafachuun itti ulfaata mitire. Hagam natti siqus. Haa ta'utii garuu hanga afaansaa keessaa dursee ba'utti otoon eeguu waggaan 2 kun natti darbee. Haa ta'utii garuu akka isaan na biraatiin deemne narraan fagaanneef jecha isa collee kanaan yookiin immoo jaalallee qabuun baay'ee ofitti butaa. Baay'ee ofitti butuun koo hanga sireellee waliin qoddannutti waliin ciisnutti ta'ee jaalala sirrii hanga gaa'elaatti nan barbaadu. Haa ta'utii garuu umrii kollee kan inni tilmaamu akkan waggaa 35 yookiin immoo 40 fixeetti dubartii fixatteettu yookiin immoo gaa'elli irra darbeeru jedheeti na yaada. Haa ta'utii garuu na waliin akka garaasaa ta'uu fedha. Turtii waggaa 2 anaaf inni siree waliin qoddannu keessatti hiriyaansaa gonkumaa kana hin beeku. Isa gaggeesseetu ana bira dhufa. Darbee immoo guyyaa tokko moobaayiliidhaan irra deebinee ilaaluudhaaf lamaan keenyi yeroo wanta kana raawwannu wal waraabaa turre. Miirri nama maraacha mitire. Anis jalqaba irratti dhiira isa argeen akkana godhuu wallaalee maraatummaan cubbuu narraa dhaabbatee ture deebisee natti seenee akka inni nan fuune otoon beekuu waliin hin maraadhaa. Maallaqa nan kennaafi kennaa garaagaraa nan qopheessaafi. Haa ta'utii garuu waggaa 2 booddee dargaggeessi kuni gaa'ela mataasaa yeroo dhaabbatu lafa lixuun dhabee otoon riyaasaa barbaadu isa kanaaf immoo qofummaan natti dhagahame. Guyyaa gaa'ela isaa anis irratti argameera. Riyaansaa kun immoo miinjeesaa jalqabaa ture. Erga wal fuudhanii booda dhiirri badaa gaa'ela isaa jaallata yoo ta'e akka durii ta'uu hin fedhu mitire. Ani fedhus inni garuu gonkumaa jedhee sana qofaayyuu miti. Riyaasaa waliin hiriyyummaa dhaabee akka durii waliin bahanii waliin hin galanii bakka hojii qofatti waliin arguu mana koo kan jedhu baay'isee. Kanaan amma immoo dabareen kan mucaasa
dubartiillee gaafachuu hin beekne hin fuune kanaa ta'ee ana biraa nyaata ana biraa dhugaa waa'ee riyaasaa yeroon itti kaasu atoo yeroon jedhuuni kan koo rabbitu beekaa jedhee naaf deebisaa. Guyyaa tokko gaafadheen anaaf sii garuu maaliif waliin hin taanu jedheen karaa qabsiisee innis isuma dhugaamoo jedhee na gaafatee eeyyeen hin jedheeni si gaafachuu maallaqa koo argitee na jaallatte biyya hambaa waan hin tureef na feete naan jetta jedheen malee baay'een si jaalladha kun anaan baay'ee natti tolaa yeroo gabaabaa keessatti gaa'eleeyyuu waliin dhaabbachuu dandeenya jedhee fedhii keessasaa waa hunda natti himee yeroo sanarraatii kaasee waliin taanee jaalallee utuu hin taane wanta qabu meeshaa mana keessaa hunda fidee mana kootti naqee isaan qate immoo bitee guutuu jalqabee. Dhiirri tokko maallaqa qabachuu ni danda'a mitiire dargaggeessi kun akkas ture maallaqa qabachuu sirriitti danda'a anillee dubartiidha mitiire manan keessa jiru keessaa baanee kondominiyeemii abbaa ciisicha sadii binnee akka nuuf ta'utti akka haaraatti abbaan manaan koo kuni hojjechiisee gatii garaa waggaa 5 mallatteessifatee bareechee meeshaa dur jiran irraa meeshaa haaraa anis maallaqatti bidabaleen bitee waliin jiraachuu jalqabnee baatii tokko baatii lama baatii sadii otoo jennu waggaa tokko guunnee turtii waggaa tokko booddee ani makiinaa manaa xiqqoon bite isaaf immoo kondominiyeemiin kan dhuunfaasaa abbaa ciisicha lamaa kennameefi riyaasaaf illee akkanuma yeroo kanatti riyaansaa konkolaataadhaan akkam na caaltuu kan jedhu inaaffaa keessa seenee waggaa tokko walitti dubbannee waliif bilbilleerree kan hin beekne waggaa tokko booddee gaa'ela isaa keessatoo jiru gara gaa'ela kootti dhufee maallaqa naaf kennii akka durii kee jedhee na gaafachuu eegalee anis maal jechuudha amma immoo maal waan taateef maallaqan siif kennaa atis gaa'ela kee keessa jirtaa anis gaa'ela koo keessan jira yeroon jedhuuni kana ta'uu baannaan situ gaabbaa maal ta'a yeroosin maallaqa kennee fiira ta'e jettee gaabbitaa jedhee naaf deebisee anis wanti na gaabbisiisu hin jiru yeroon jedhuuni karaa teelegiraamii kiyyaa viidiyoowwan 20 ol ta'an yeroo anaaf inni wal qunnamtii saalaa waliin raawwachaa jirru agarsiisu naaf ergee kana abbaan manaan kee argee jennaan gaa'elli kun ni dhaabbataa 100% naan jedhee toleeshi anarraa maal barbaaddan jedheeni qarshii 20 amma naaf erginaan jedhee anis qilleensa irratti karaa moobaayiliin ergee fi kanaan booddee karaa kana akkanatti hin dhufneen jedheeni tole naan jedhee haa ta'utii garuu torbee 2 booddee akkan guutummaa guutuutti sirraa dhaabbadhu yoo barbaadde qarshii 100 naaf kennii kanaa gadi garuu waliin galuu jedhee na gaafatee anis kanan qabu otoon qabaadhe immoo gochuu hin danda'u jedheen deebisee fi yeroo kanatti inni sirriitti gochuu dandeessaa kana ta'uu baannaan toora feesbuuk irratti viidiyoo kana nan gadhiisaa jedhee yeroo naa deebisu gadhiisii yoo gadhiiste kan salphatu lamaan keenya malee ana qofaa mitii jedheen deebisee fi kanaan innis fuula kiyyaa fi fuula isaa dhoksee viidiyoo kana toora feesbuuk isaa irratti lakkisee naannoo guyyaa 2 booddee dhiifama akkaawuntiin kiyya nama hin beekneen na jalaa hatamee ture jedhee barreessee akka ofii waan sanan goone irratti feesbuuk irratti maxxansee suuraa sanas balleessee kun akeekkachiisadha amma immoo isa dhumaa viidiyoon dasaa takkaatti lakkisanaan jedhee anis kana gochuu keerra siif hin kenna jedheen suuraan hundi waan lakkisameefiyyuu abbaan manaan kollee waan argeef haa ta'uutii garuu ana ta'uu waan hin shakkineef qarshii kana nan ergee fi qarshii 120 walii galaan otoo abbaan manaan kon argiin nan ergee fi ammas jiraachuutti hin fufnee nagaa naaf hin kennu yeroo garaa garaatti qarshii 10,000 20 na gaafachuutti hin fufee kanaan gaa'ela kiyyaan waggaa 2 yeroon fixu abbaa manaa koof daa'ima gadameessa keessatti akkumaan godheen naannoo baatii 5ffaarra gaheera dargaggeessi kuni naaf bilbilee konkolaataa akkanaa naaf bitii jedhee na gaafatee anis maal jechuudha kanan torbee 2 maallaqa sitti ergu si hanqateeti moo yeroon jedhuni eeyyeen nan baasu amma konkolaataa akkanaa akkanaaf bittuun fedhaa maallaqa akka qabdu immoo dhagaheera kunisiif homaa mitii jedhee na gaafatee yeroo kanatti ani yoo barbaadde kana miti viidiyoo gara biraallee hojjechiistee gadhiisuu dandeessaa dhimmattiin konkolaataa siif bitu hin qabu jedheen isatti hime innis konkolaataan bittu taanaan gaa'ela kennan diigaa sanuu daa'ima godhatteetii amma beekeen sa'aatii murtaa'aatti dhufee kana oliyyuu hinnaaf goota jedheen abdii qabanaan jedhee otuun konkolaataa bitee gaa'ela koo nagaa godhee baay'ee natti tolaa haa ta'uutii garuu otuun konkolaataa biteefis namni kun narraatiin dhaabbatu gonkumaa hin bituun jedheeni kana dubbadheen torbee booddee waajjira isaanii keessatti otoo hojjetanii abbaan manaan koo shugguxiidhaan addasaa rukuchuuf jedhee gateettii isaarraa 2 dhukaasee
rukutee ni du'esee biraa deemee harkasaa mootummaatti kennee maaltu maal ta'eeti jedheen yeroon gaafadhu dargaggeessi kun fiilmii saalqunnamtii kan koof kansaa hojjettoota biiroof qoodee dubartoonni biiroo kana keessaa immoo isheen kun haadha manaa keedhamoo jedhanii yeroo abbaa manaa kootti argisiisan nahee dargaggeessa kanas achumarratti argee battaluma homaatoon dubbatiin biiroo sana keessaa ba'ee shugguxii abbaa harkaa fuudheen beeku fidee rukutee yaalii ajjeechaa irratti raawwatee himannis irratti banamee abbaan manaan koo irratti murtaa'ee ni hidhamee ani garuu ulfaa'een daa'ima koo daheen rabbiinis galateeffadhee gaa'elli kiyya garuu sababa dargaggeessa kanaatti na jalaa dhaabbatee abbaa malee mucaan godhadhee nagaa guyyaa taanetti wantoonni goonu sammuun keenya nutti immoo wantoonni raawwannu guyyaa tokko gatii nu kaffalchiisu anaan si'a lama jireenya koo kan balleesse moobaayiliidha jalqaba kabaja koo lammaffaa immoo gaa'ela koo moobaayiliin kiyya na dhabsiise ammas maaloo obboloonni koo dubartootaas ta'e ijoolleen dhiiraa moobaayila keessan fiilmiiwwan akkanaan otoo hin taane warreen faarfattan faarfannaadhaan warreen qaraatan immoo manzuumaadhaan barnoota amantaadhaan moobaayila keessan guuttadhaa kunoo akkanaa jireenya keessan balleessaa isiniin jechuun barbaada har'a abbaan manaan koo deemeen illee akkan isa gaafadhu hin barbaadu re'aansaa yaalamee fayyee tarii namaan na ajjeesisuu danda'a jedhee sodaatee biyya gadhiisee bakka inni jirullee hin beekamu kan inni namootatti dabarse kadhadheen boo'een ani dubartii tadha jedheen hojjettoota biiroo isaatiin deemeen moobaayila isaanii keessaa balleessisiifadheera haa ta'uutii garuu toora intarneetii irratti deebiseen guyyaa biraa argee waan an godhu hin qabu fuula isaa haguugee kan koo mul'isee gadhiisee salphina koo baattadheen har'a jiraachaa jira isinis of eeggadhaa jechuuf seenaa koo keessaa ishee xiqqoo isiniif hin qoodee ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fardotota qophii keenya nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaha akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa fardotoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadheellee kanuma fakkaatti hagayoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa laayik sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatinaa qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.